Oromoo diinni warri naftanyaa kaleessa biyya bulchaa tures, warri wayyaanee nu saamee kalee biyya galees, warri isaan barsiisanii nu raggatanii deemanis wanni ittiin nu dadhabsiisuu barbaadan tokkoffaan Oromoo addaan qoqqooduudha. Dhagayaa, Oromoon shilingii miti sharafamtu, Oromoon takka muradhaa. Mootummaa ummataan filame ka gurbaa poostaadhaan gad ergamu osoo hin ta'in, ka isaan nuu filan osoo hin ta'in, ka ummanni keenya filatee eebbifatee muudatu, jallaa fi gowwajjees osoo hin ta'in, ka ayyoof abboon isaa eebbifte, hattuu haadha abbaan amoorte osoo hin ta'in, cunqursaa dhufaa dabraa jalatti ka oggolu osoo hin ta'in, ka isiniin ajajamu dhaabuu danda'uudha qabna jechuudha. Na dhageessu, humna na dhageessu, Harargee na dhageessu. Qabsoo mi'aa qabsoodha, laalaa qabsoodha. Isin caalaa namni beeku hin jiru. Yoo isin irraanfattan gaarran kana caalaa wanni beekaa hin jiru kana beekaa. Yoo gumaan Bakar Waaree akka ba'u barbaaddan, gumaan Elemoo Qilxuu akka ba'u yoo barbaaddan, hawwiin jaarraa baagadaa osoo aaduu biraa kutee sun akka bakka ga'u yoo ka barbaaddan taate, filannoo tanarratti nama isinii ta'u warra isin guddiftan ta qabsoo kana keessatti hirmaachaa ture, ka ayyoof abboof ergamaa ture, ka wayyaaneef ergamaa ture osoo hin taane, ka naftanyaadhaaf ergamuudhaaf qophaa'u osoo hin taane, ka abbaa gadaa keenya kabaju, ka abbootii amantaa keenya kabaju, ka qeerroo keenya kabaju, ka Minilik faarfatu osoo hin taane filachuudhaaf qophaa'uu danda'uudha qabdan jechuudha. Kanaaf anis kaleessa akka ilma keessaniititti, akka obboleessa keessaniititti, akka nama isin keessaa biqilee barnoota Rabbiirraa fi faranjirraa argateen isin bira dhaabbateetitti qabsoo kana xumuruudhaaf marxoo tiyya akka gabaree teenyatti ol sassaabadhee itti seeneetiin jira jechuudha. Miseensa KFO ta'ee abbaa keessan, abbaa keenya Mararaan bar waan ta'e beeytu kaaniin hanqamayeen mirqaalee akkasii haasareebu abbaa keenya kana wajjin ta'uudhaan warra qabataman qabsoo murannoodhaan beekumsaan naamusaan nu wajjin qabsaa'ee mana hidhaa keessatti isin wajjin dararamee roorroo teessan beeku, eenyummaa keessan beeku, kabaja guddaa isinii qabu wajjin taane filannoo kana keessatti dhugaan teessan, haydi teessan akka bakka baatuuf kaleessa if kenninee isiniif qabsaa'aa turre akkasii miti. Arrammoo sagalee teessan isin kadhanna jechuudha. Nuti kophaan dhalanne, ilmaan hedduu wajjin dhalanne. Oromoo miliyoon 50 nuti Oromoodhaan nu qofaa sii beekaa hin jennuun. Kanaafuu ilmaan Oromoo jaarmee adda addaa wajjin dhaabbatan keessatti adda bilisummaa Oromoo wajjin, paartii biyyoolessa Oromoo wajjin harka wal keessa naqannee sagaleen Oromoo akka hin hiramnetti Oromoon tokkummaadhaan tokko akka filatuuf karaa seennee jirra jechuudha. Oromoo diinni warri naftanyaa kaleessa biyya bulchaa tures, warri wayyaanee nu saamee kalee biyya galees, warri isaan barsiisanii nu raggatanii deemanis wanni ittiin nu dadhabsiisuu barbaadan tokkoffaan Oromoo addaan qoqqooduudha. Dhagayaa, Oromoon shilingii miti sharafamtu, Oromoon takka muradhaa. Qeerroo na dhageessu, qeerroo nu dhageessu.
hattuu fi gantuun Oromoo bahaanirratti gosaa gosayyetti amantiin qoqqoodeetiin aangoo dheereeffadha. Oromoo gowwoomsa yoo jette waan Oromoon ta'e hin galluuf ajuusaadha gara fuuldurallee hin galuuf jechuudha. Halammata wanni ani isin dhaamu keessattuu magaalaa sabaaf sablammoonni keessa jiran keessa waan jirtaniif warri isin saamuu barbaadu, warri saamichaaf hanna malee dalagaa hin beekne, warri uummata Oromootirraa abdii hin qabne, warri ergamuu barate ammallee ergamuudhaan marxoo ol dachaafataa jiru sabaaf sablammoodhaan walitti isin buusuu barbaadan. Dhagayaa uummanni Hararii obboleeyyan keenya dhiiga keenya ijoollee dubrii teenyaati. Wajjin jiraannee wajjin as geenye Amaarri nu keessa dhufe akka maleettu yoo dhufe obboleeyyan keenya biyya teenya ummata teenya sirna naftanyaarra qabsoofne malee obboleeyyan keenya Amaaraa hin tuyinus adii walii seenuu qabna jechuudha. Oromummaan teenya takka amantiin teenya adda addaami. Namuu akka amantanitti rabbii keessan Oromoof kadhadhaa walitti hin kadhatinaa waliin tuqinaa lamaami. Dhumarratti wanni an uffadhu kana beeytanii huccuu ummata alaabaati. Ummata alaabaa naannoo kibbaa keessa jiru ka aadaadhaan wal nu fakkaatu. Maaliif hin uffadhu? Guyyaan har'aa guyyaa ayyaana isaaniiti. Ayyaana seeraa jaama. Ayyaana waggaati. Nuti akka kaabaawattis akka qabsaa'ota Oromoottis aadaa teenya hin tuqinaa jenne malee tanamaa hin dhiibnu ni kabajnaaf. Aadaa ormaatis ol guddifanneet akka keenyatti deemnan tokko. Lammaffaa sabni kamiyyuu biyya kana keessa jiru dachii rabbi isaa kenneetirratti qe'ee isaatirratti osoo hin dhiibamin, osoo hin dhiitamin, osoo hin tuffatamin mootummaa ofiin filateen buluudha qaba jechuu. Kanaaf qabsoo ummatoonni kibbaa hacuuccaa keessaa ba'uudhaaf koroja wayii aanan jaarta keessaa ba'anii naannoo isaanii uumuudhaaf godhan wanni gargaaruuf kanaaf ummata alaabaatiin yeroo takka baga isiniin ga'e isin jaalannan mujaan. Osoon haasayaa oolee bargaa hin quufu isinitti taangalmatti itti deebinaa hedduun isin jaaladha. Arras boruus injifannoo ta'u ummata Oromooti.